Ilmoo xiqqoo yeroo dheertuu fidhamte yeroo isii gallakkisan namni hundi rifate. Warri tokko makiinaa haarawaa takka bitate tan barcumni isii toltu tan bifti isiitis bareeddu wanni isii hundi nama hawwattu. Abbaan warraatis konkolaataa tana jaalatee eegatattaaffii hedduutiin booda bitate qabeenya isaa cufa itti dhangalaase. Guyyaa tokko gabbahuu murteessan isaa fi jaartii isaatii fi ilmoon isaa tan amata 3 imaltuu takka konkolaataan. Eegas booda bootaa benziilaa takka dhaabbatan haadhaa fi abbaan konkolaataa irraa bu'anii miciyyoon xiqqoon keessatti hafte. Miciyyoon qalama argattee kursii irratti barreessuu eegalte. Yaa haadha abbaa kiyya isinin jaaladha jettee barreessite. Walumaa galatti ijoolleen xiqqoo waan kana ni dalagan. Yeroo xiqqoo booda haadhaa fi abbaan deebi'an. Hoggaaniif arkan kursiilee hallamte barreeffamte. Aarri ibiddaa garaa abbaa isii keessaan ol danfuu eegale. Kabala miciyyoo tanatti buusuu eegale. Isiillee hidhe hanga namni biraa isaan jidduu seenuun barbaachisutti isii baasuuf harka isaatii. Miciyyoon haala hamaa keessa turte. Eegas isiin deeman gara mana yaalaa. Hoggaa abbaan dhufu gara mana yaalaa isaaf himan akka harka miciyyoo tanaa muruuf dirqaman. Waan haanni isiin hidhuuf fayyadame hedduu itti jabaatee tureef. Guyyaa lammaffaa hoggaa agartu abbaa isii kutaa takka keessatti ifii waliin hedduu gammadde. Akka isiif dhiifama godhes beete akkuma ijoollee yeroo hunda daleedu. Ammoo imimmaan haala ija miciyyoo tanaa guutee jiruun abbaa isiitiin jette. Yaa abbaa kiyya dogongora kiyyarraa baradheetin jira akka gaaritti ammas lammata hin barreessu waanuma tokko irrattu. Ammoo yaa abbaa kiyya harka kiyya naaf deebisi. Yaa abbaa kiyya naaf deebisi. Arra booda waan si aarsu takka illee hin dalagu. Abbaan of qabuu hin dandeenye waan ijjisaa agarteerraa hoggas kutaa sanirraa bahe haala sheenaa booyuun. Dura hundi keenya of eeggachuu qabna osoo ilmaan keenya hin dhoyne osoon goone dura waan akka malee nu sheenessu. Akkuma Oromoon jettu sheenaa fi eegeen gama boodaatii. Viidiyoo tanas share godhu akka hin daganne akka namni hundi of eeggannoo godhu. Akkasuma chaanaala keenyas NAFTube YouTube gubbarratti subscribe godha. Peejii teenyas like nuuf godha. Jazaakum.